Harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin hanga addisee taanaati. Fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojii hunda bu'aa qabatamaan madaalaa deemuun barbaachisaadha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Qorannoo raawwii hojii paartii fi mootummaa guyyoota lamaan darban magaalaa Adaamaatti ta'amaa ture kallattii hojii itti aanu kaa'uun xumurameera. Kurmaana sadan darban isheetiibota hojiirra oolchuu, kenna tajaajilaa fooyyessuu, humnoota waloo qindeessuun misoomaaf oolchuuf hojii hojjetameen milkaa'inni argamuun pirezidaanti Shimallis ibsaniiru. Karooraan hoogganamuu fi kurmaana kana keessatti hojiin hojjetame gaarii ta'uu ibsaniiru. Gaaffii fi fedhiin misoomaa uummata bal'aan waan jiruuf injifannoo argametti quufuu osoo hin taane hojii caaluu hojjechuuf kutannoon akka barbaachisu himaniiru. Hanga dinagdeen naannoo Oromiyaa ga'u galii maddisiisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedhan pirezidaanti Shimallis. Karoora gabaabaa baafachuun yeroo hafe keessatti raawwii keessatti hojiiwwan harcaanii hafan milkeessuuf xiiqiin hojjetamuu akka qabus kallattiin kaa'aniiru. Karoorri misooma bara 2018 sadarkaa naannootti ba'e hanga gandaatti gadi bu'uun qophiin xumuraa taasisuun gara raawwiitti akka galamu kallattiin kennaniiru. Qorannoo raawwii hojii paartii fi mootummaa guyyoota lamaan darban magaalaa Adaamaatti ta'amaa tures kallattiiwwan hojii jajjaboon kurmaana arfaffaaf kaa'uun kan xumurame torban kana keessa. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed piroojeektii misooma kooriidarii Kaasaanchis eebbisiisan. Kutaan misooma kooriidarii Kaasaanchisitti eebbifame kun magaalota ammayyeessuuf tattaaffii godhamaa jiruu fi agarsiiftuu dhugaa ta'uu ministeerri muummee eeraniiru. Guyyoota muraasaan dura jiraattota naannoo Kaasaanchis gara iddoo jireenya fooyya'aa ta'etti dabarfaman daawwachuun isaanii himanii naannoo isaaniitti geggeeffaman jireenyaaf mijataa ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy dubbataniiru. Bakka isaan kaafaman kanatti misoomni kooriidarii ajaa'ibaa ta'e kan eebbisiifame torban kana keessa. Manni maree ce'umsa qonnaa Oromiyaa walgahii marsaa sadaffaa Finfinneetti geggeesseera. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Manni maree ce'umsa qonnaa Oromiyaa walgahii marsaa sadaffaa ariitii ce'umsa qonnaa dhugoomsuun bu'aa damee qonnaa giddugala irratti xiyyeeffate Finfinnee galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeesse. Maree kana irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ce'umsa jijjiirama qonnaa keessatti inisheetiiviiwwan dabaluudhaan hojjetamaa tureen daraan saffisiisuun fayyadamummaa uummataa bu'uura irraa dhugoomsuu qabna jedhan. Haala qilleensaa fi teessuma lafaa bu'uura godhachuudhaan sadarkaa gandaa irratti hojii ce'umsa qonnaa xiyyeeffannoo argachuu akka qabu obbo Shimallis eeraniiru. Ogummaa qonnaan bulaa dabaluun oomishaaf oomishtummaa guddisuu fi walitti hidhaminsa gabaa uumuun murteessaa ta'uu obbo Shimallis kaasaniiru. Ministeerri qonnaa federaalaa Dr. Girmaa Amantee gama isaaniitiin muuxannoon Oromiyaan qonna ceesuuf hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu himanii oomishaaf oomishtummaa irratti xiyyeeffatamuun murteessaadha jedhan. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa gama isaaniitiin galmoota qonnaan qabaman dhugoomsuun hojjetameen milkaa'inoonni argamaa jiru jedhan. Maree kana irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee, sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa dabalatee miseensonni mana maree ce'umsa qonnaa Oromiyaa fi hayyoonni yuunivarsiitii keessummoonni argamaniiru. Leenjiin hooggantootaa fi ogeeyyii kominikeeshiniif magaalaa Baatuutti kennamuu eegale. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Leenjiin hooggantootaa fi ogeeyyii kominikeeshinii magaalaa Baatuutti kennamuu eegale. Leenjichi paartii badhaadhinaa damee hariiroo idil addunyaatiin kan qophaa'e ta'uu ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa gama isaaniitiin hojiin miidiyaaf kominikeeshinii dhiibbaa addunyaa dhugaa boodaa qolachuuf dandeessu hojjechuun olaantummaa seenessa waloo mirkaneessuuf hojjetamuu akka qabu kan ibsan torban kana keessa. Itti gaafatamaan damee hariiroo uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Urisaa haasaa taasisaniin odeeffannoo dogongoraa obbolummaa lammiilee diiguuf imala badhaadhinaa eegalame hambisuuf bocaman dhugaa qabnuun injifannee seenessa waloo bu'uureessuuf milkaa'ina qixaan beeksisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu dubbataniiru.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa feesbuukii fi yuutuubii biiroo keenya laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.